Waan sodaanneen olle Oromoo ko. Eeda galgala tikni mootummaa kana mana kara deemaa itti naanna'uudhaani mana isaa cabsanii seenanii nama Oromoodhaaf sagalee ta'e kana qabuudhaaf barbaadaa jiru. Hidhaan itti hidhame keessaati baay'ee kan ani nama du'ee mugaritti awwaalamuun ture. Inni kun nama gandaan odee Oromoo addaan baasu miti. Waaqayyoon dhugaa Oromoo baasuuf viidiyoo sana tokko agartan malee haala suukanneessaa hamaa keessa jira sabni kun. Dhugaadha. Rabbi dhugaa Oromoo baasu hidhee kana mul'ise. ፋኖን የሚል ጋጦጥ 500 ሺህ ብር አምጣ 600 ሺህ ብር አምጣ እየተባለ የማንም ወጠጤ saba ofiitti qabattee bartee biyya keenyatti dhufte amma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمال كفون يردفتوتاف كبجمتوت أورو شو حمس فيديو كبراسيني قبل إيدو في تنجرا كوم بيكا موكا وان سمونو كان أمة أورمو رت أديم سيفا ماجروف وان توتالي ميديا رججران سنيف دي سانتوري أكو مسانقا أورو لي ببهان توكو توكو كوالي لالو تا حمد مراتنا وردفان سنين جرا ورين موغرا چانا لكنا تارا والفتن سبسكرايب قدا بليز سبسكرايب وچون داكتنا يو غرق كسيتين والججبسين بورسا غري والفتانا فيديو كان ساكني نموتبا يبرغهو لايك وچودان يودن دي سنمو تورا ميديا hawaasa irratti waan qabdan irratti akkasin share gootan isin gaafadha gara video. Duraan dursa sagalee karaa deemaa kana keessa sagalee baay'ee garaa nama nyaatu tokko maal balleesse kan isin jechisiisu tokko geeffannee walitti deebina. Oromoo yoo taane hinduunaayi hindumna maal taane reechi rabbis nu gate namnis nu gate barabii wal harkaa fuudhee nyaatu keessa waan bunnu dhabne jaran walii keenyaaf illee kennuu dadhabne. Amma ajaata kan tinitti maddaan jabaadha argan kennina rabbi si waliin haa ta'u dhugaan keessan sinaa tiksitu oolchi. Akkuma dhageessan namni kun baay'ee tokko akkaataan itti haasa'eyyuu akkaataan haasaasaatti haasa'eyyuu imimmaan hudhamaati. Namni kun maal godhame hin barbaadamaa jira jedhan uummata kana bira dhaqee hamma ta'e jabaadhaa isin bukkee jirra harkan kenninaa jedhe isa uummanni hacuuccaa guddaa keessa jiru jechaadha. Uummanni gabareen kun amma qotatee buluu malee maal beeka. Waaqayyoon dhugaa Oromoo baasuuf viidiyoo sana tokko agartan malee haala suukanneessaa hamaa keessa jira sabni kun. Waggoottiin arfan sadan darbe kanarraa dubbachaa ture. Yaadattu waggaa lama dura giddaa ayyaanaa keessatti morma ijoollee keenyaa muranii viidiyoo fuuldura ta'anii mukatti fannisanii dhaaba siyaasaa adda addaatti maxxansinee bira dabar. Bara sana utuu tarkaanfiin culluqaan irratti fudhatameera ta'e har'ammoo ilmaan kee daa'ima ola deemtu basuma abdichaa albeedhaan qalanii viidiyoo waraabanii siif maxxansan. Rakkoo kanas kan ofitti fidaa jiru rakkoo Oromoo gidduutti uumameef malee Oromoon saba kamiin gadi ta'e yookiis diina ofirraa ittisuu dadhabee miti. Warra qabsoon gaggeessa jedhuuf salphina guddaa, warra biyyan gaggeessa jedhuuf salphina guddaadhaan dhaaba kamittiyyuu bakka kamittiyyuu qabee ittiin polotikaa nagadachuudhaaf miti. Obbolaa lamatu wal lolaa jira ka. Obbolaa lamatu walitti dhukaasaa jira ka. Nagaan akkam buune kan barbaadu meeqatu jira. Waraana bilisummaa Oromoo keessa meeqatu jira. Mootummaa keessa meeqatu jira. Akka nagaan hin buune warra barbaadan daldala isaaniitu dhaabbachuu danda'a. Yoo nagaan jiraate waa argachuu hin danda'an warra kanatu jira. Naggaadota akkasii yoo of keessaa baafne duwwaadha ummati keenya nagaa kan argatu nagaanis kan bu'uu danda'u. Sabni keenya jiraachuu dadhabe qeessaa irratti har'a viidiyoo waraabanis ni gallakkisan malee wanti viidiyoon hin waraabamne halkan walakkaa ummata keenya irratti ta'aa jiru waan kanaa oliiti. Maanni Oromummaamti kuniyyuu dhugumammoo Oromoodhaa warri har'a rakkoo ummata kanaa argee nagaa buusuu didu mee wal gaggaafadha. Maaltu tokko hamma yoomiitti hamma yoomii haati hiyyeessaa boosi amma yoomii qeen Oromoo akka kana ta'a maali? Haadholeen Oromoo ko waan tokko itti yookaan umurii kanaan maallaqa barbaadanii miti. Maallaqa nagadachuu akka itti nagadatan dhabanii miti. Nagaa nageenya lubbuu jiraatii sodaatanii jechaadha yeroo kana kan jiran. Ijoolli ilmoon jara akkasitti ajjeesama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo ergaa hatattamaa ummata Oromoo hundaaf akkuma beektan ka obboleessi keenya kara deemaan mucaan isin argitan kuni gidduu kana ummata keenya salaalee obboleewwan keenya hawwolii keenya rakkinni isin keessa jirtu deemee dhaqee qabatamatti keessa dhaabateetiin hawaasa Oromoo biraan ga'uu ni yaadatama. Isa kana wal qabatee amma obboleessi keenya kara deemaan dubbiin isaa dubbii Haacaaluu Hundeessaa ta'aa jirti fakkaata. Kara deemaan osoo uummanni Oromoo nuti miliyoona 60 nuti akkasi jedhee lafa dhiitu isallee dhabuudhaaf deemtan jechuudha. Obboleessi keenya kara deemaan warri mootummaa ana naa galuu didee mucaan kun maal akka balleessellee naan galuu badii inni dalagellee naan galuu garuu mucaan kun ummata salaalee haala suukaneessaadhaan faannoo yakka ajjecha irra raawwate gadi bahee dubbatee yaa muummicha ministeeraa yaa Shimallis Abdiisaa
duuti hacaaluu garaa isin hin nyaanne hacaaluu hundeessaan harka keessanitti baduudhaaf isinitti hin dhagayamne har'a mucaan kun mee maal balleesse yakka maalii dalage ummata salaalee rakkinna isa keessa jiru faannoon badii ummata irratti dalage baasee ummatatti argisiisuun badii maal ta'e har'a namoonni mootummaa deeggaran warri akka Fayyisaa Leellisaa gubbaa kaasee gajalaatitti mucaa kana karaa qabuudhaaf duulli hamaan geggeeffamaa jira. Isa kana qofaa miti yaa Oromoo isin dhiichisaa jirtan caffaraa jirtan goota koo jegnaa koo hojiin keenya kanu yookaan hin boonna yookaan hin caffarra. Mucaa kana gootummaa isaa addunyaa irra gaabayaa fi amma waan isin hin jennu mucaan amma rakkoo cimaa keessa seenee jira. Mootummaan bakka inni jiraatutti waan addaa gadhiisanii jiran waraana namoota mucaan kun marfama cimaa keessa galee jira. Haga gaafa inni lubbuudhaan badee lafa dhiittan har'a mucaa kana baraaraa girri keessa lubbuun namaa ni baddi. Isa kana irratti bal'inaan waan jennu qabna. Obboleessa keenyaaf ammarraa sagalee ta'aa fi kara deemaa daqiiqaan hordofaa maal akka inni keessa jiru amma naannoo an jiraadhu guutumatti nama an hin beekneen guutamee jira. Manni kiyya marfamee jira andu'arraa sodaan qabu jechaa jira mucaan. Maaltu kana mara akka fide ummata salaaleeti sagalee ta'udha. Wallahi mootummaa kanarratti waan isin hin jennu. Ajjechaa fi garajabummaan salaalee keessatti kan raawwate sababeeffachuun kara deemaan dhiyeenya kanachi deemee viidiyoo waraabee booda qeenkoo qaamotan hin beekneen guutummaatti marfamteetti jechuu guyyaa har'aa barreesse. Kara deemaan karaa feesbuuka isaa maxxanseen anadhaa jechuun eegale. Naannoo an jiraadhu guutummaan guutuutti namootaan argee hin beekneen dhaalamteetti jechuun barreesse. Konkolaataa gosa adda addaa naanna'u yoo na barbaadan hin husuusinaa natti himaa hin yaaddeenaa du'us ta'u jireenya uummata keenya gidduutti hunda keessummeessuuf qophiidhaa jechuun barreesse. Kanaaf diinummaa keessan isa dhumaa nu duruu beeknaa jedha utuu nutti hin agarsiisin anaaf diinni ni dhugaa koo irratti na ajjeesuu fi na hidhuudhaa jedha. Kanaaf immoo duutii hidhaan amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru du'a kootii jedha. An hamman jirutti dhugaa uummata koo bakka isheen jirtu qotee baasuuf duubatti hin jedhu jedha kara deemaan. Yeroo hunda dhugaa saba koo nan dubbadhaa ummatichaafis nan jiraadhaa jechuun barreesse. An akka dhuunfaa kiyyaatti gaaffii hin qabu akka sabaatti dhumaa waan jirruuf nun ajjeesinaa jedhaa jirraa. Itti dabaluunis beekaa isin kadhachaa jirraa du'uu waan hin barbaanneef jedha waan baay'ee isin kadhanne yoo waan jenne diddan garuu hunda diignee isinitti agarsiifnaa jedha. Utuu kadhannu erga du'uu utuu ajjeefnu du'uunis salphaadha nutti taatii jechuunis barreesse. Eega rakkoowwan salaalee keessatti mudataa jiru karaa feesbuukii isaa qoodee booda doorsisaa fi naannoon mana jireenya isaa qaamota hin beekamneen guutummaan guutuutti akka dhaalamte barreessuuf sodaa qabu dubbatullee hidhamuuf sodaan qabu jedha. Kanneen dhugaa balleessuuf na hitan kanneen dhugaa irratti na ajjeesuuf na barbaadan kamuufuu qophiidha jechuun barreesse. Barreeffama dheeraa eega barreessee ka'ee booda amma mana irra naannoftanii nan doorsisinaa andantaa keessan hin qabu silma uummataaf ba'ee durseen dhugaa saba kiyyaaf ba'ee jedha. An guyyaa hunda uummata koof dhaabbachuu humna dhabeef nin dubbadhaa jedha. Dhugaan na biratti dhugaadha. Uummanni isin nufeeraa dadhabeeraa jedha. Garuu akka isin yaaddan sana miti jechuunis dubbata. Barreeffamoota dheeraa fuula feesbuuka isaa irratti maxxanse kara deemaan eega rakkoowwan salaalee keessaa ajjechaa salaalee keessatti taasifame qaamaan dhaqee daawwatee booda isa doorsifamaa jiru wal qabsiisee kan dubbatedha. Achi keessatti kan isa doorsisaa jiru barreeffama isaa keessatti qaama mootummaa akka ta'e kaasuunsaas ni yaadatama. Nus akka miidiyaa keenyaatti maalirra geera kan jedhu jala buunee hordofne isiniin geenya. Namni uummata kanaaf sagalee ta'aa ture egaa hin barbaadamaadha jedhanii oduun irra gahamee waan sirriitti beekame hin jiru hammaaf wanti barame hin jiru yeroo barame isiniif kan dhiyeessu ta'a. Dhaamsi kun ijoollee Finfinnee keessa jirtu ijoollee Oromoo qofa ilaallata. Asirratti warri agartan kuni Akiilaa fi namicha Oromoo Finna akkaataa Oromoo itti qalan baasee nama kennee fi warra Shawaa Wallaggaa fi ammas Walloo ficcisiisnee nama karoora baasu jiru. Tuni tan agartan tuni obboleettii isaati Lammuu Kuraa waradaa 10 keessa kan jiraattu jechuudha. Maatiin isaa hundi iddoo san jiraataa jechuudha. Inni asii istirateejii Oromoo ittiin fixan baasee jira. Isaan maatiin isaanii nagaan achi jiraatan. Kuni qaama ilaallatuu fi yeroo muraasatti tarkaanfii furattanii dhugaa uummata keenyaa baasuu qabdanii namoota akkanaa kana isiin ammoo achi keessa teessee hojiirra oolchitii jechuudha. Wanta inni sooshaal miidiyaa irraa dabarsuuf isiin achi keessa teessee nama qomaa kennuudhaan mallaqaadhaan gargaaruudhaan piroojeektii hojii isaanii guddaa namni oofaa jiru isiidha maatii isaatii jechuudha. Kanaafiyyuu qaamni ilaallatu wanta kana yeroo muraasa
wanta kanas dhageessaniitu jedhee yaada kunis bahee jira. ፋኖ ነኝ የሚል ጋጥ ወጥ 500 ሺህ ብር አምጣ 600 ሺህ ብር አምጣ እየተባለ የማንም ወጠጤ በህግ በስርዓት አልገዛም የሚል ማምጣት አለበት የለበት። ይሄን የምትደግፉ ንገሩኝ። ተምረ መመረጥ ሲያቅት በትግሉ ስም ገብተህ አማራን እንድታማርር አማራን እንድታስለቅስ የአማራን ነጋዴ እንድትዘርፍ ነው። አንድ መኪና ሙሉ ቡና ሰውየው ደውሎ ነግሮኛል። የኮምቦልቻ ሰው ነው። ከደብረ ሲና በታች ዝርፍ አረጉት። 400 ኩንታል ቡና ዘረፉት። ደውሎ አለቀሰብኝ። ይሄ ሁላ ወንበዴ፣ ይሄንን ጋጠወጥ፣ ይሄን ሌባ ቡድን፣ ይሄንን በአማራ ህዝብ የተሰለፈ ዘራፊ ቡድን ወደ ህግ አስገብቶ ማምጣት ያስፈልጋል። እኔ ካልነገርኩ ማንም አይነግርህም። የፈለከውን በለኝ፣ የፈለከውን ስደበኝ። እያለቀሰ ያለው አማራ ነው እየደማ ያለው። እያደማ ያለው ሌባው ፋኖ ነው፣ ዘራፊው ፋኖ ነው። ይሄ ወንበዴ ቡድን ልክ ማስገባት ያስፈልጋል። ይገርማቸዋል። አንዱን ሰውዬ ገለውት አስገድለውት ቤቱ ሀብት አለ፣ ገንዘብ አለ፣ ከውጭ ነው የመጣው ሊያገለግላቸው። ከዛ ቤቱ ሄዱና ሀብቱን ከወሰዱት በኋላ ሚስትየዋን ደግሞ ገመድ ላይ አንጠለጠሏት፣ አንገቷን አነቋት። ከዛስ እኛ ስንመጣባት ደንግጣ ራሷን አጠፋቻሉ። ከዛስ ያንን ብር፣ ፓውንድ፣ ዶላር ምናምን ይዘው ሄዱ። እንዲህ አይነት ጋንግስተሮች ናቸው ያሉት። እንዲህ አይነት ጋንግስተሮች፣ ዘራፊዎች፣ ሌቦች፣ ገዳዮች ገበሬውን እፊቱ በመግደል ባሪያ ያደረጉ ናቸው ያሉት። Akkuma argitan jarumtu ofitti murteessaa jiran jara keessaa nu keessaa kan akkas godhu yaraadha jedhaa jira. Ummata ofitti taphatanii baranii amma gara ummata keenyaatti as deebi'an. Ummanni keenya sichi yoo rabbi jedhe of eeggannoo guddaa godhuu qabdu. Nu waan goonuu dandeenye, nu waan gochuus hin dandeenyu. Hamma dandeenyeen sagalee ta'arra wanta kana falmataa jirra. Garuu garuma fuulduraattiyyuu of eeggannoo. Gaafa Oromoon walii galtee dhabu jidduudhaan wanti hin taane seentee uummata keenyatti taphataa jirti. Hidhaan itti hidhame keessaati baay'ee kanan galateeffadhu godina Shawwa Lixaa warra Mugar. Ani nama du'ee Mugaritti awwaalamuun ture. Ooluu kiyyaatii fi as gidduu jiru ta'ee hin beeku. Jaarsoliin mana hidhaa hin cinneetti hidhamanii jiran namni hin cinne waliin ture afeere yoo dhufan ta'e hin beeku. As gidduu yoo jiraattan harka keessan ragaatiin dhaabee haa ta'uuf. Warri Mugaritti wajjiniidhaatiin ture. Abbootii gurguddaa ganna 54 ol ta'an karaa deemaan qabamee butamee Mugar daangootee seene jennaan nyaata lagatan. Ani kophaa kiyya yookaan obboleessa kiyya narratti dhalate eebbifamee gaafa guyyaa lammaffaan butame. Hincinneetti kun ta'eera gaafa jedhamu Mugarii laawunchii beektu garaachitti giraawundii kan laawunchii sanatti gannu dabarsan. Namni an utuu hin galateeffatin hin darbine afeere dhufeef hin dhufne isaa hin beeku Solomoon. Duuti mucaa kanaa kisaaraadha jedhe. Jecha kanaatiin achiitii gaafan ba'u namni lafa kiyya beeku hin jiru. Lafti moo kan kooti qe'ee kiyyan jira. Obbo Balaachoo Dirribaatuu akkas naan jedha. As jiraaf hin jiru isaan beeku. Yaa ilma kiyya Oromoon gosa qaba. Gosti kee biyya hundaa jira. Nuyi hidhamtoonni si qallabuudhaatiif nutti ulfaata. Gosa keettan si hidhaama gosti kee as keessatti si haa qallabu. Gosti kee maali jennaan balballi gosa abbaa kiyyaa daarimuudhan jedhe. Waggaaf ji'a lama gosa tokkotu na soore Mugaritti. Asumaan dhaamsa kanan isiniin jedhu Oromummaa keenya qophaatiin Harargeetii gosa qabna balbal. Wallaggaatii gosa qabna balbal. Wallootii gosa qabna balbal. Jimmatii gosa qabna balbal. Arsiidhaa gosa qabna balbal.
oromummaa qophaan yoo jireenya keenya irratti moote akka karaa deemaa kana boolla du'aarraati oromoon nagaa isa godha. Nageenya kiyyaatiif yookaan gammachuu kiyya har'aatiif fuula keessan duraa kan dhaabadhu har'aatii fi harki kiyya guddaan na gargaare tokko hin jiru. Firri kiyya guddaan na gargaare tokko hin jiru. Namni kiyya guddaan garuu boolla du'aa na oolche. Namni kiyya guddaan immoo isin warra fuula kiyya dura jiru kana. Qabeenyaan qaba. Isiniin garuu qaba. Dhaamsa kiyya har'aa kanan isiniitiin jechuudhaatiif jedhe. Kaleessaan kiyya inni har'aa kuni isa obboleessa du'aarraati hafe ta'uu kiyyan isinitti muudhaati. Carraan fuula keessan dura dhaabbadhee fuullee keessan jiru kanaatiinan waan tokko isiniin jedhe. Oromummaa qoftii ga'aadha. Namni kun sinii ta'e harka keessaniiti. Egaa chaalenjiin namni kun keessa darbe yookaan dheengadda Oromoodhaaf sa'eefi miti. Kanaan duras waan inni keessa darbe dhageessanii kaatani. Namni kun Oromoo Salaaleetiif, Oromoo Wallaggaatiif qofa, Oromoo Jimmaatiif qofa kan falmu miti. Oromoo guutuu walitti waame jechaadha. Namni akkasii nu barbaachisa. Kanaaf warri dandeessan nama kan nuuf eeguu qabdu. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Oduun biraa yoo jiraate kan isiniif qabadhee dhufu ta'a. Kan isin beeksisu ta'a. Yoo subscribe hin goone subscribe godhaatiin eega. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti